Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an sanyii abboomaati. Oromiyaa godinoota adda addaa fi magaalaa Finfinnee dabalatee kaleessa salaata Juma'aa booda diddaan amantoota Muslimaan dhaggeessifamaa oole. Tibba darbee magaalaa Finfinnee manneen barnoota 40 ol ta'an keessatti barattoota Muslimaa akka salaata zuurii hin salaanne dhorkamuurraa diddaan kan eegale yommuu ta'u, kaleessa jechuun eebila 8/2020 magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota hedduu keessatti sagaleen diddaa dhaggeessifamaa oolu maddeen keenya naannoo adda addaarraa nuuf gabaasaniiru. Magaalaa Shaashamannee fi masjiida guddicha Finfinnee Anwaaritti diddaan geggeeffame akkaan jabaa ta'uu odeessi arganne ni ifoomsa. Soomanaa jirra, nu hin qorinaa, salaata keenya irratti dhiifama hin qabnu. Dhiibbaan barattoota Muslimaa irratti raawwatamu ni mormina kan jedhuu fi dhaadannoolee biroo qabachuun diddaa isaanii dhaggeessisaa ooluudha kan gabaafame. Walitti qabaan ittaanaa boordii mana maree olaanaa dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee Ustaaz Muhammad Abaataa rakkinichi manneen barnoota 40 ta'an keessatti uumamuu BBC'tti himaniiru. Barattoonni Muslimaa salaata sana mana barumsaa keessatti salaatuuf gaaffii yommuu dhiyeessan ni dhorkamu. Alatti iddoo dhiyootti salaatnee yoo deebinu yeroo jedhamutti akkasumas manneen barnootaa tokko tokko keessatti dhorkaan jira jechuun BBC'tti himuun isaanii ni yaadatama. Taabota godina addaa naannoo Finfinnee galaanitti argame jedhamuun walqabatee bulchiinsi magaalichaa akeekkachiisa kennuun gabaafame. Tibbana dhimma taabonni magaalaa galaanitti lafa keessaa qotamee bahee jedhuun miidiyaalee adda addaa irratti dubbii ijoo ta'ee turuun beekamaadha. Bulchiinsi magaalaa galaan ganda caffee tumaa jedhamuun beekamutti kan mudate ta'iin miilanaa kun ammayyuu furmaata hin arganne jechuun BBC Afaan Oromootti himaniiru. Kantiibaan magaalaa galaan kan ta'an Aadde Wayinasheet Gizaaw turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin torbee darbe namoonni muraasni gara bulchiinsa magaalichaa dhufanii bakka caffee tumaa jedhamu kanatti kadhannaa goona jechuun gaafatanii akka turan akkas jechuun BBC'tti himaniiru. Wanni nukkuma qabnu naannoo sadiitti dhalooti goona maal waan jedhu kana jalqaba kaasanii dhalootiidhaaf fayyamni gaafatamu jiru isa hin dandeessu garuu isa booda waan dhufuuf jalqaba itti himneenu. Guyyaa muraasa booda namootni kunneen kadhannaa goonee taabota bakkichatti arganneerra jechuun isaanii kantiibaan bulchiinsa magaalaa galaan dubbatanii xalayaa lammataa gara keenya fidan irratti bakka caffeetumaa kanatti waan akkasii waan argameef bakkuma sana osoo tursiisnee malee achi nuuf ka'uu dide kanaaf Phaaphaasiin dhufe malee jechuun haga guyyaa har'aatti bakkichuma qubatanii jiraachuudha dubbatan. Bakka amma taabonni itti argame jedhame kana cinaatti manni amantaa Ortodoksii waan argamuuf taabota argame jedhamu kanas gara mana amantichaa geeffatanii achitti akka kadhannaa isaanii itti fufuu danda'an itti himneerra jechuudhaan kantiibaan magaalaa galaan Aadde Wayinasheet Gizaaw akkasitti BBC'tti himaniiru. Wanni isiniin argattan jettan kun argattan taananis ta'e jaalchi gaggeeffatanii achitti dhalooti gochuu hin danda'ama. Lafaawwan walitti fiduun jiru jaalchii fi bakki jedhamu kun meetira 200 wayyuu walirraa siiqu. Kanaaf kanaan deema waan biraa keessatti hin gashinaa kanan gootan taanaan garuu tarkaanfii biraatti galaa kan jedhu kana itti beeksiftu. Gochi amma namoonni kun yaalaa jiran maqaa amantaa dahoo godhachuudhaan weerara lafaa geggeessuuf waan ta'eef bulchiinsi magaalichaa tarkaanfii akka fudhatu siman. Ammas lafti sababa kanaan kennamu tokkoyyuu hin jiru akeekkachiisa dhumaa kennineefii jirra guyyaa muraasa keessatti waan arganne jedhan kaafatanii bakkicha hin gadhiisan yoo ta'e poolisiidhaan tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessu ni fudhatama jechuudhaan Aadde Wayinasheet BBC'tti himaniiru. Amma mallattoon jiru sanuma wanti keessa dheengadhu dubarshittiin jedhu kanuma qabannaa lafaa fakkaata malee tokko amantaa ni fakkaata. Hin akka kana nayyamni jala murreetti meeqa. Sirreessinaa yoo ta'u baate immoo caasaa seeraa waliin itti deemnee akka ammaa kabajaan dubbisaa jirra. Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo ABO Yaazoo Kabbabaa hidhaa ji'a 5 booda wabiidhaan mana hidhaatii gadhiifame. Yaazoo erga bara 2018 as yeroo lammaffaa hidhamuu fi walumaa galatti waggaa 2 fi ji'a 5 murtii seeraa malee akka hidhamee BBC'tti himee jira.
jalqaba waggaa 2 hidhamee erga gadhiifame ji'a 4 booda ammas qabamee ji'a 5 hidhamee akka ba'e kan dubbate Jaal Yaazoo Kabbabaa wayita hidhamu sana shororkeessummaan akka himatamee ture BBC Afaan Oromootii waliin turtii taasiseen dubbateera. Annama siyaasaa kan nagaan socho'u malee waraana miti kan jedhe Jaal Yaazoon akkanumaan sodaa qabaniin waggaa 2 guutuu murtee seeraa malee na hidhan jechuun dubbate. Waggaa 2 keessatti marsaa 39 dhaddacha dhaabbachuu isaa fi booda akkanumaan gadhiifamuu isaa BBCtti himeera. Waggaa 2 guutuu har'a ragaa fidan bor ragaa fidan osoo jedhanuu turanii ragaa sanadaas ta'e ragaa namaa erga dhabaniin booda dhumarratti bilisa jedhanii na gadhiisan jechuun dubbateera. Haaluma wal fakkaatuun miseensonni waldaa dubartoota Addooyee Caaltuu Asaffaa fi Bilisummaa Mangashaa jedhaman baatii 5 booda tibbana mana hidhaatii wabiin lakkifamuu maddeen gabaasaniiru. Kana malees miseensa ABO kan taate Jaal Aayishaa Jamaal dhimma hojiif godina Jimmaa irraa gara Finfinnee dhuftee isheenis ji'a 5 dura hidhamtee kan turte waggaa ta'u kaleessa jechuun eebila 8 bara 2020 mirga wabiin lakkifamuu odeessi wal qabatee nu ka'e ni addeessama. Xumurratti oduu gaddaa qabna. Dargaggoon Daraaraa Gabayyoo gabrummaa saba isaarraa kaasuuf halkanii fi guyyaa beelaaf dheebuu osoo hin jedhin roorroo saba isaarraa kaasuuf osoo falmaa jiru lubbuu isaa tokkittii saba isaatiif laatee darbe. Daraaraa Gabayyoo godina Wallaggaa Lixaa Ona Gullisoo Araddaa Mandoo Gaalawootti bara 1992 akka lakkoofsa Habashaatti kan dhalate waggaa ta'u barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa achumatti barachuu maatiin isaanii dubbatu. Dargaggoon Daraaraan bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti leenjii poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamutti makamee leenjii erga fudhateen booda akka lakkoofsa Awuroopaatti baatii 12ffaa bara 2021 ammoo waboo godinaa Gimbii jirutti makachuun qabsoo mirga abbaa biyyummaa saba isaaf falmaa hadhooftuu geggeessaa turuu fi Daraaraan goota lubbuu isaa saba isaaf hin mararfanne akkasumas dargaggoo onnee isaa keessatti sodaan tokkollee hin uumamne ta'uu jaallan isaa ragaa ba'uufi. Qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa akkuma jedhamu dargaggoo Daraaraan kamisa darbe jechuun eebila 7 bara 2022 Ona Gullisoo Araddaa Jaarsoo Baddeessoo keessatti lubbuu isaa qaalii deebii hin qabne saba isaaf aarsaa godheera. Finfinnee News Network jaallawwan isaa maatii isaaf akkasumas jaallattoota qabsoo fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwaa lubbuu isaa haa jennatu jedhama. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma qophiilee keenya hafan hordofaa.